rakkoodhaa beeka. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni sii galtee torbee kutu irraa dubbachaa turrees waa'ee jaarmee hawaasummaa jaarmeyni hawaasummaa akka Harargeetti ni jedhamu hin jiru kan jiru hin jiru hin turre jaarmeyni tokko immoo akka sii galtee Haramaya Global Network kan jiru jaarmeen sii galtee jabaan tokko akka as ba'ee fi jaarmeen san sii galtee akka muuxannootti waa irraa barachuu barbaachisa kan jiru irraa dubbannee ture. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waan sii galtee fakkeenyummaa qabu yeroo hundaa'uu yoo irraa dubbatte konfidensiidhaan dubbataa beeka. Waan nama boonsaa takka yoo sii galtee wanni ati irraa dubbattu waan nama boonsine taate atu konfidensiidhaan dubbattu beeka. Kanaaf ammoo inni Haramaya Global Network irraa dubbachuudhaaf deemnu hojii isaa ta'e inni sii galtee hawaasaaf dalage gargaarsa hawaasaa godhe wanni sii galtee deeggarsa hawaasaa godhe dhaabbannee sii galtee konfidensiidhaan irraa dubbanne jechuudha. Akkasuma sii galtee jaarmeyni hawaasummaa hambiraa Harargee keessatti ijaaramee ummata sii galtee hiyyeeyyii harka qalleeyyii gargaaruu akka xiyyeeffate yoo jiraate sanillee qabannee sii galtee irraa haasoyna. Amma ammoo akka muuxannoo gaggaariitti hojii boonsaa sii galtee Harargee tana keessatti kan dalagaa jiru jaarmeyni sii galtee nama 3,700 ol kan gargaaree rakkataa sii galtee beelawaa sii galtee beela baasaa jiru jaarmeen sii galtee dhalattoota Haramayaatiin ijaarame Haramaya Global Network irraa dubbachuun dirqama jechuudha. Akkas irraa dubbanne. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf akkumaan sii galtee laayivii kiyya taraa kuttee irrattis irraa dubbadhe jaarmeen sii galtee akkuma beekamutti hawaasni tokko gandi tokko yookaan murni tokko jaarmee qabaachuun barbaachisaadha. Namni jaarmee qabu nama sii galtee akka qabu. Namni jaarmee hin qabne nama akka hin qabne gadi galoo. Kun ifaa beeka. Kanaaf namni jaaramee faayidaa buusa. Namni jaaramee uummata isaa gargaara. Namni jaaramee saba isaa gargaara. Namni jaaramee haadha isaa gargaara, abbootii isaa gargaara jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya jaarmeenii sii galtee ijaaramu hundinuu faayidaa guddaa qaba. Kanaaf akkumaan torbaan kuute jedhetti Haramaya Global Networkiin jaarmee sii galtee dhalattoota Haramayaatiin sadarkaa addunyaa irratti ijaarame. Jaarmeenii kun sii galtee ijaaramuun isaa yeroo gabaabduudha. Kanaaf wanni jaarmee kana yeroo gabaabduu keessatti ijaaramullee jaarmee kana sii galtee akka jaarmeeya bara dheeraa amata 10 amata 15 amata 20 hojiin inni hojjechaa jiru akka jaarmee sii galtee amata 20 dura ijaaramee utubamee dalagaa jirutti waan hedduu takka dalagaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa Haramaya Global Networkiin kun ijaaramee akkumaan isinii jedhe yeroo gabaabduudha. Duuba jaarmeenii keenya kun jaarmeen sii galtee hundeeffamni isaa hayyootaan ta'e beeki kan nama dalagsiisu hayyoota. Namni tokko sii galtee bara hayyuu jala deemuun beekumsa guddaa. Hayyuudhaaf sii galtee abboomamuun beekumsa guddaa. Ajaja hayyuu fudhachuun beekumsa. Ajajamuunis beekumsaa beeka. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf jaarmeenii sii galtee Haramaya Global Networkiin jaarmee jabaadha. Jaarmee sii galtee hayyoota, beeytoota, namoota sii galtee Haramayaan ni qabdi jaaniin jaarmee ijaarame dhugaa dubbachuudhaaf. Jaarmee kana duuba hayyoota jajjabaa jira. Hayyoota sii galtee Oromoo tanaaf faayidaa guddaa buusee jiru jaarmee kana duuba jira. Isaaniin sii galtee jaarmeenii Haramaya Global Networkii kun as ba'e. Kanaaf jaarmeenii sii galtee hayyootaan ijaarame kan akeeka qabu, kan karoora qabu, kan sii galtee karoorri isaa karoora gaarii, karoora iftoomina qabu, karoora sii galtee qulqullina qabu, kan qulqullinaan sii galtee karoora isaa gaddirrisee
hawaasni siigaltee akka gargaaramu godhu kunis tarsiimoo siigaltee hayyoota irraa gammadde jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hawjii nama daleessisu bara hayyoota. Hawjii nama daleessisu namarra beekuutu nama daleessisaa beeka. Ha namarra hin beekne immoo nama daleessisuu hin danda'u. Kanaaf wanni haramayaa Global Network irraa dubbannu jaarmeen siigaltee haramayaa Global Networkiin jaarmeen siigaltee hayyoota gurguddaadhaan ijaarame. Hayyoonni siigaltee amma haramayaa Global Networkii ijaaran kun hayyoota kaleessa miidiyaa Oromoo gurguddaa akka ijaaramu godhaa turan hayyoota siigaltee Oromoo tana biratti fudhatama guddaa qaban kan siigaltee jaarmeewuma siigaltee Oromootii fi wanneen akka afran qalloo jabeessuu keessatti akkasuma biyya alaa tana keessatti jaarmeenii hawaasummaa kan siigaltee biyya alaa keessa jiru akka jabaatu godhuu irratti warra siigaltee fandi godhaa ture, warra baasii itti baasaa ture, warra deeggaraa ture, warra akkasii saniitu arraan tana siigaltee mee biyya teenyaaf maal goona jedhanii jaarmee kana siigaltee haramayaa Global Network jedhanii jaarmee kana dhaaban jechuudha. Haa galatoomanii namni siigaltee uummata isaatiif biyya isaatiif hojjechuun dirqama. Dhugumatti namni beektaa wanni irraa waa barachuu qabu obboleeyyan kiyya. Anama fakkeenyaaf haramayaadha. Jalqaba siigaltee bar akkuma Oromootti amma fiigee Oromoo fi waa godhoonyi dogongoraa beeka. Oromoodhaaf dhuga wayin godhuuf haa fiigume. Dura siigaltee osoo gandi kee beelawaa jiru, osoo gandi kee onaa jiru, osoo ummanni kee fayyaan rakkachaa jiru, osoo ummanni kee beelaa fi gadadoo keessa jiru. Kanaaf siigaltee akka Oromootti yoo ta'e xiqqoo mooraaliin siigaltee hin jirtu. Kanaaf siigaltee namni jabaachuun akka Oromoo jabaachuu si barbaachise yookaan nu barbaachise jalqaba siigaltee ganda keetirraa kaatee ganda kee hawaasa ganda keetii rakkoo hawaasa ganda keetii rakkoo hawaasa siigaltee biyyateetii takaleessa keessaa baate ta haqa sirraa qabu kan siigaltee ati isaan gargaaruun dirqama rakkoo san furtee siigaltee eega san furte booda ollaa keetii dabarta. Ollaa keetis furuu qabda dirqama siigaltee eega sanis furte akka Oromootti akka Itoophiyaatti dhuftee daleedee jechuudha. Atilleen siigaltee muuxannoo jabduu argatta. Beekumsallee guddaa argatta. Konfinansiillee guddaa argatta jechuudha. Kanaaf namni osoo siigaltee isteeppii tana keessa hin dabarre obboleessa kiyya osoo gandi kee siigaltee si jalaa beelawaa jiru deemeetiin siigalteef goofandii bakka biraa irratti hirmaadhaa jette ati siigaltee namummaa sitti dhagaamtu dhugaa dubbachuudhaaf wanni siigaltee rakkoo fidaa ture kana akka Oromoottis. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkumaan isin jeetti jaarmeenii siigaltee hawaasummaa yeroo arraan tanaa ijaaramuun barbaachisa fi murteessa. Kanaaf wanni jaarmeenii hawaasummaa nu barbaachisuuf takka siigaltee akka Harargeettis akka Oromoottis arraan tana siigaltee jiruu fi jireenyi uummata keenyaa maal keessa jiran jennee yoo kan laallu taate waan nama gaddisiisaa jira. Waan nama dhagahamaa jira. Qaalamina jiruu wajji wal qabatee uummanni keenya arraan tana siigaltee yeroo itti waan nyaatan dhabanii karaarra kukkufanii rakkoon hamtuun isaan mudachaa jiruutu jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya nu hundinuu siigaltee gahee qabnuun bakka jirruun siigaltee biyya teenya bakka irraa dhalanne uummata siigaltee beelaan dararamaa jiru kan fayyaan dararamaa jiru kan barnoota siigaltee maateriyaalii harkachuudhaan dararamaa jiru kana yookaan bira dhaabbannu taate dhugaa dubbachuudhaaf bar sabboonummaa caaltu tanaa beeka. Sabboonummaa caaltu uummata ofii gargaaru. Barataa Oromoo siigaltee barnoota dhabe bira dhaabbattee dabtara bittee fi gargaaru. Haadha Oromoo siigaltee ta qoricha dhabde ta siigaltee waan biyya takkarraa biyya takka deemtuun dhabdee rakkachaa jirtuuf meeshaa fayyaa yoo walitti qindooynee erginuuf taate hospitaala ganda keenyaa bakka dhaloota keenyaati faayidaan guddaan kana dhugaa dubbachuudhaaf. Kana siigaltee sabboonummaan kana. Sabboonummaan siigaltee na harkaadhaaf siigaltee osoo gandi kee osoo haati ta'e abbootiin kee obboleeyyan kee hundi siigaltee
jireenyaaf rakkoodhaaf beelaaf osoo rakkachaa jiranii fiidee siigaltee keessan osoo hin gargaarre habiraatitiin siigaltee qoma dhawadhee gargaara jechuun an siigaltee kun beekumsaa miti dhiifama naa godha. Kanaaf obboleeyyan kiyya jiruu fi jireenya uummata keenyaa ilaallu jiruu fi jireenya uummata keenyaa ilaaluudhaaf nu hundi namni siigaltee waa gargaaruu danda'u walitti dhufee qindooytanii uummata keessan siigaltee kan jireenya siigaltee jireenya itti hammaate kan jiraachuu dadhabe kan sababa beelaatiin siigaltee ilmaan isaa barsiifachuu dadhabe beera dhaabbattanii gargaaruun dirqama jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkas kanaaf ijoollee teenya obboleeyyan kiyya akkumaan isiniin jetti beekii haramaya global networkiin yoo kan laallu taate jaarmeenni kun jaarmee hawaasummaati. Akkumaan isin jetti jaarmee siigaltee beeytootaan jaarame jaarmee siigaltee hayyootaan jaarame jaarmee siigaltee ulamaayin keessa jirtu jaarmee dhaloonni hundi keessa jiru jaarmee siigaltee iftoomina qabu kan tokkummaa qabu kan hayyoon isaa siigaltee ummata biyyaa ummata haramayaa san gargaaruudhaaf dhaabbate jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf jaarmee akkanaa jaarmee fakkeenyummaa qabu kana irraa barannee siigaltee nutiis ummata ganda keenyaa hayyummaa keessa jiru qabeeltii waxalaa jirtu karaarra kufaa jiru siigaltee walit dhufnee siigaltee ummata keenya gargaaruun barbaachisaadha. Ummata keenya gargaaruun barbaachisaadha. Nama meeqaa siigaltee kiniina waan bitatuun dhabee arraan tana siigaltee Harargee tana keessatti nama meeqaa siigaltee jireenyaa wajjin oomisha jumaa wajjin wal qabatee oomishni jumaa Harargee bakka dhabuudhaan gatiin isaa gabbuu wajjin wal qabatee nama meeqaatu waan kiniinaan bitatu dhabee karaa irratti siigaltee gaggabaa jira. Nama meeqaa beelaan gaggabaa jira. Kanaaf nuti siigaltee warri dhaloota Harargee warri siigaltee bakka irraa dhalate siigaltee namni hundi ilaaluun dirqama jechuudha. Akka ilma namaatti akka dhalataa siigaltee bakka keessaa dhalattee sanitti kana siigaltee gootummaan osoo ummanni kee siigaltee gadadoo keessa jiru osoo ummanni kee beelaaf rakkachaa jiru ati siigaltee biyya alaa tana keessa teessee bashannanuun qaawwaa namatti hin tolu qaawwatis watu qona maqaan fachiisa. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin duraa jijjiiru tana hundarra siigaltee dhaabbanneetitti gamanaa fi gamas laallee wanni siigaltee nu baasu akka dhaloota fakkeenyaaf haramayaatti wanni nu baasu siigaltee tokkummaa fi jaarmee hawaasummaa jabaa dhaabbachuu qabna kan jiru dhaloonni biyyaa hayyootaa fi warri waa beeku hundinuu sheekootaa hundinuu siigaltee jaarmee kana akkasitti utubamee jechuudha. Jaarmeen kun siigaltee jaarmee umriin isaa gabaabduuti dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu dalagee nama 4,000 fi nama 3,700 ol soomanaaf siigaltee gargaaru jechuun jaarmeen siigaltee akka jaarmee hawaasummaa mee jaarmeenni hawaasummaa Itoophiyaa tana keessa jiru mee jaarmeenni hawaasummaa yeroo arraan tanaa nama 3,700 ka gargaaru siigaltee hin argine jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf.